Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtootaa hordoftoota BTV hundumti keessan nagaa waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatiin eegee tiksee sa'aatii kanaan kan nu ga'ee maqaan waaqayyoo uumaa keenyaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u bara baraan. Ameen. Egaan maatiiwwan waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa sagalee waaqayyoo waliin barannaa. Baga guyyaa har'a kabajamee oolu guyyaa hangafa ergamootaa guyyaa qulqulluu Mikaa'el ayyaana isaa ji'aan kabajamee oolu baga nagaan geessanii. Mikaa'el teeksee ko gargaara kukuutu naftolleena ko gaanooftee yaabaddu dalalana beete atumaan dadhabdu maqaa kee waammadheen argadhee gammachuu. Abbaa keenya qulqulluu Mikaa'el hunduma keenya irraa akka bulu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u jechaati. Warreen chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma immoo waan asiitii kallattiidhaan darbu kallattiin akkasiin bira gahuuf mallattoo dibulii kana tuquudhaan akka hordoftan isiniin jechaa gara barnoota koo guyyaa irratti waliin darban. Bara sanatti waa'ee uummata keef kan dhaabbatu ergamaa cimaan Mikaa'el ni ka'aa jedha. Jecha kana kan argannu macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu bara dhumaa sanatti uummata keetiif kan dhaabbatu ergamaa guddichi Mikaa'el ni ka'a jechuudhaan jalqaba. Guyyaan har'aa kun guyyaa Mikaa'elaati. Mikaa'el jechuun immoo eenyu akka waaqayyo jechuudha. Hiikaa maqaa qulqulluu Mikaa'el irraa gaafa kaanu akkasumallee maqaan Mikaa'el jedhu macaafa qulqulluu keessatti iddoo hedduutti barreeffamee jira. Namoonni baay'een waa'ee qulqulluu Mikaa'el beekuu kan barbaadan osoo hin beekinis immoo mana qulqullummaa irraa fagaatanii waa'ee ergamoota waaqayyoo osoo isaaniif hin galin akkasumaan kanaa isaan baay'ee waan jiraniif guyyaa har'aa hangafa ergamootaa keessaa tokko kan ta'e waa'ee qulqulluu Mikaa'el waliin laallaachuudha. Mikaa'el jechuun hiikaan maqaa isaatii eenyu akka waaqayyo jechuudha. Dhuguma ijoollee waaqayyoo kan akka waaqayyo hin jiru. Hunduma gochuu kan danda'u, hunduma dabarsee kan jiraatu, uumaa foonii fi lubbuu kan ta'e, uumamoota hundumayyuu bifa qixaaf sirrii ta'een kan isaan sooru, kan isaan jiraachisu. Waaqayyoon uumaan keenya kan akka waaqayyo gonkumaan dachee kana isaa malee kan diriirse, samii kana immoo utubaa malee kan dhaabe, warra beela'aniif soorrata jireenyaa kan ta'e, warra dheebotaniif dhugaatii jireenyaa kan ta'e kan akka waaqayyo gonkumaan, warra daaranitti kan uffisu, warra dhiphatan kan gargaaru, gidiraa keessaatii kan nama baasuu danda'u, cubbuu keessaa kan nama baasuu danda'u kan akka waaqayyo gonkumaan. Mucaan namaa cubbuu inni hojjeteef kan adabamuu qabu. Gatii ba'aa keenyaa, gatii cubbuu keenya nuuf baatee fannoo irra ooluudhaan hanga du'aatti kan nu jaallate. Garbummaa seexanaa nurraa haqee xalayyaa keenya, seenaa keenya jijjiiree dukkana keessaa gara ifaatti, xuraa'ummaa irraa gara qulqullummaatti kan nu waame. Qilee cubbuu keessaatii tulluu jireenya irra kan nu dhaabe gonkumaa kan akka waaqayyo hin jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun waaqayyo ergamoota isaatiin, waaqayyo toloota isaa qulqulloota isaatiin ni galateeffatama akkuma jedhu maqaan qulqulluu Mikaa'el hiikaan isaas gaafa laallu eenyu akka waaqayyo akkuma jedhu waaqayyo karaa qulqulluu Mikaa'eliitiin ni galateeffatamaa jechuudha. Kanaaf seenaa isaa gaafa laallu ergamoota waaqayyo keessaa hangafa ergamootaa jedhamee waama. Ergamoota jiran keessaatii gara waaqayyotti kan siqu, ergamoota jiran keessaatii gara waaqayyotti siquudhaan waaqayyo irraatii ilmaan namaaf dhiifama kan gaafatu keessaa inni tokko qulqulluu Mikaa'el.
qulqulluun Mikaa'el ergamoota keessaa kan akka qulqulluu Mikaa'el gara laafessin ilmoo namaatiif kan garaa laafu. Waaqayyo irraa dhiifama kan namaaf kadhatu kan akka qulqulluu Mikaa'elii akka hin jirre abbootiin keenya ragaa ba'an. Qulqulluu Mikaa'el ergamoota keessaa toloota keessaa gurguddoota keessaa isa tokko isa hangafaa gara waaqayyotti gara tsiraa aariyaamitti siquudhaan galataaf kan dhaabbatu ilmaan namaa waaqayyotti kan araarsu dhiifama waaqayyo irraa ilmaan namaaf kan kadhatuu fi eebba waaqayyo irraa immoo ilmaan namaatiif kan laatu gara laafeessa jechuudha qulqulluun Mikaa'el. Qulqulluun Mikaa'el hojiiwwan hedduu hojjeteera. Hojiiwwan inni hojjete keessaa muraasa isaanii guyyaa irraa kana waliin laalla macaafa qulqulluu. Inni tokkoffaani ummanni Israa'el garbummaadhaan waggaa 430 Gibxi keessa jiraachaa kan turan gara waaqa isaanitti gara uumaa isaanitti iyyachuu isaaniiti. Boo'ichi saba Israa'el fuula waaqayyoo gaafa qaqqabu waaqayyoon jalqabatti Musee fidate. Musee gaggeessuu kan danda'u Musee dura bu'ee dukkana ibsee fi galaana Eertiraa addaan kutee lafa gogaarraa akka ce'aniif immoo kan isa gargaaru Musee yeroo sanatti gaafii waan gaafateef ergamaa waaqayyo qulqulluu Mikaa'el ergee. Yeroo sanatti qulqulluun Mikaa'el akka inni isaaf akka ergamee fi Musee gargaaruuf waaqayyo Museetti dubbatee jira jechuudha. Museen gaafii akkas jedhu waaqayyoon gaafatee jiru. Sabni kun baay'ee Fara'oon namtichi mootichi jedhamu kun immoo mata jabeessadha. Jecha kee dhaga'uu kan hin dandeenye sagalee kee hubachuu kan hin dandeenye. Sabni kun immoo uummata amantaa laafaa qabu. Uummanni amantaa qabu cimaanis laafanis jira waan ta'eef saba hanga kana baay'atu maal godheen gaggeessee baha. Gargaarsa kee na barbaachisaa akkamittiin ba'a jedhee gaafa Museen gaafatu waaqayyo akkas jedhee waadaa galeef. Kunoo ani karaa irratti akkasi eegu iddoon siif qopheessettis akkasi geessu ergamaa koo siifan ergaa jedheen waaqayyo Musee. Waaqayyoon gaafa nuti rakkanne waaqayyoon gaafa nuti dhiphanne ergamaa isaa nuufe gara isaatti gaafa nuti boonye gara isaatti gaafa nuti deebine boo'ichi keenya gaafa fuula isaa qaqqabe waaqayyoon ergamaa isaa akka nu erguu danda'u. Atis isa fuulduratti of eeggadhu dubbii isaas dhaggeeffadhu maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu isaatiin hin mormini jedhe waaqayyo. Maqaan koo isa keessa jira isarratti samaan dubbatinii waan bayeessa hunduma gootee yoo fudhatte waan inni siin jedhe hundumaas yoo raawwatte warra siin morman hin morman. Dubbii isaa bayeessa gootee yoo dhaggeeffatte waan inni sitti dubbate hundumaas yoo goote ani diina keetti diina nan ta'a warra siin mormanis hin mormu. Ergamaan koo si dura ni adeema biyya siif qopheessittis immoo siin galcha jedhee seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waaqayyo gooftaan ergamaa isaa akka erguufi danda'u Museedhaaf waadaa galeedha. Museef waadaa galuudhaan akkuma Museedhaaf waadaa gale waadaa isaas hin diigne waaqayyo akkuma waadaa isaaf galettis immoo ergamaa isaa ergeefi waggaa 430 Gibxi keessa jiraachaa kan turan garbummaa keessa jiraachaa kan turan sabni Israa'el garbummaa jalaa akka ba'an yeroo dukkanaa ifa isaaniif ibsee aduu immoo duumessaatiin isaaniin golgee ergamaan waaqayyo qulqulluun Mikaa'el Musee fuuldura bu'ee saba Israa'el fuuldura bu'ee isaan gaggeessaa akka ture macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Gama biraatiin gaafa ilaallu ijoollee waaqayyoo seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa ilaallu waaqayyo ergamaa isaa qulqulluu Mikaa'el erguudhaan Musee fi uummata Israa'el fi ergeetu ummanni Israa'el garbummaa hamaa biyya Gibxi biyya Misir keessaati akka gara biyya Kaanaanitti galan isaan taasiseera. Israa'eloonni Gibxi keessa jiraachaa turan sun garbummaa jalaa bahanii eekkamsa sana jalaa bahanii solummaadhaan gara waaqayyotti akka isaan dhiyaachuu danda'an biyya Misir keessaa Gibxi keessaa bahanii biyya Kaanaanitti galanii akka waaqayyoon galateeffataniif waaqayyo ergamaa isaa ergeef isaan baaseera. Gibxi fakkeenya addunyaa kanaan addunyaan immoo qormaata qabdi. Addunyaan immoo dhiphina qabdi. Addunyaan kun immoo ciniinsuu guddaa qabdi. Israa'eloonni gaafa Gibxi keessa jiraatan gaafa addunyaa sana keessa jiraatan rakkina hedduutu irra ga'e. Piraamidii ijaaruun, dhoqqee garaa garaa bukeessuun,
warri Gibxii waan hin hojjenne humna isaaniitiin hojjechuudhaan garbummaadhaan hin jiraatanii garbummaadhaan bitamanii warra Gibxiitiif waggaa 430 jiraachaa. Har'as addunyaan kun garbummaaf akka isheedhaaf jiraannu barbaada. Akka isheedhaaf bitamu hojii ishee akka hojjennu barbaada. Kana keessaa bahuudhaaf immoo akkuma warri Israa'el yaa Waaqayyo nuuf dhaga'i. Garbummaa keessa jirra. Garbummaa kana keessaa nu baasi. Ati nu milladhu, ati nu yaadadhu jedhanii gara Waaqayyootti akka bu'ani yeroo rakkina keenyatti yeroo gidiraa keenyatti gara Waaqayyootti bu'uudhaan achi keessaa bahuun nu barbaachisa. Isaanis bu'ani Waaqayyos ergamaa isaa ergee Musee gaggeessuu kan danda'u ergamaa ergee saba Israa'el immoo gaggeessuu kan danda'u Musee ergee. Museen saba Israa'eliin gaggeesse. Mikaa'el immoo Musee fi saba Israa'eliin gaggeesse Gibxi keessaa fuudhee gara biyya aannaniif dammaa gara Kaanaanitti isaan. Kaanaan immoo biyya aannaniif dammaa kun fakkeenya gannataa. Fakkeenya gannataa biyya aannaniif dammaa mi'ooftuu kan ta'a. Gidiraa fi garbummaa kan hin qabne namoonni ishee keessa jiraatan bilisummaadhaan kan jiraatan uumaa isaaniif Waaqayyoof kan itti galata dhiyeessan biyya gammachuu biyya jaalalaa biyya eebbaa waan taateef gara Kaanaanitti akka isaan galaniif Waaqayyoon isaaniif. Gidiraa hedduu keessa darbinee dhiphina hedduu keessa darbinee qormaata addunyaa mo'annee gara Waaqayyootti iyyachuudhaan boo'uudhaan Waaqayyo irraa gaafa eebba arganne biyya aannaniif dammaa biyya mi'ooftuu biyya bareedduu biyya qabbanaa biyya jaalalaa keessa jiraachuu akka dandeenyu isaan irraa barachuu dandeenya. Israa'eloota jechuun immoo fakkeenya kiristaanotaa amanaati. Warra abbaa ilma hafuura qulqulluu Sillaaseetti amananii jiraatan Israa'eloonni fakkeenya isaanii. Fakkeenya nuti abbaa ilma hafuura qulqulluutti guyyaa 48tti cuuphamuudhaan mucummaa Sillaasee fudhannee Waaqayyoon uumaa keenya amannee itti jiraannu. Namni abbaa ilma hafuura qulqulluutti amane namni cuuphame mootummaa Waaqayyoo galuu akka danda'u macaafni qulqulluun dubbata. Dhuguma isiniin jedha bishaanii fi hafuura qulqulluu irraatii dhalachuu baannan mootummaa kootti galuu hin dandeessan jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti akkuma dubbate warri Waaqayyotti amanan warri cuuphaman warri Sillaaseetti amanan gidiraa hedduu keessa darbanii kiyyoo diinaa kukkutanii boolla diinaa tarkaanfatanii maggaarrajaa diinaas golgaa diinaas caccabsanii kukkutanii tarsaasanii ce'umsa keessa darbanii gidiraa keessa darbanii gara qulqullummaatti ce'uu akka danda'an macaafni qulqulluun nutti dubbata. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo kiristaanonni amma jirru addunyaa keessa gaafa jirru qormaanni hedduun baay'achuu danda'a. Gidiraa hedduun baay'achuu danda'a. Dhiphinni hedduun baay'achuu danda'a. Dhukkubsachuun jira, argachuu dhabuun jira, beela'uun jira, dheebochuun jira, daaruun jira, rakkoo garaa garaa jiraachuu danda'a. Dhiphina kana ammoo obsaan dandeenyee boo'icha keenya gara Waaqayyootti iyyata keenya himannee boo'ichi keenya gaafa Waaqayyoon bira nu ga'e. Dhiphinni keenya hundumti isaan irraa ka'ee gara biyya aannaniif dammaa jireenya argachuutti akka dandeenyu macaafni qulqulluun nutti hima. Gaafa sana gaafa nuti Waaqayyotti boonu gaafa gara Waaqayyootti deebinu boo'ichi keenya gaafa Waaqayyoon bira ga'e ergamaan Waaqayyoo nuuf dhaabbata. Kanaafidha bara sanitti waa'ee uummata keef kan dhaabbatu ergamaa cimaan Mikaa'el ni ka'a jedhee raajichi Daani'el kan barreesseef kanaafidha. Sabni Israa'el gaafa isaan dhiphatan sabni Israa'el gaafa isaan gidiraa keessa jiraatan ergamaa Waaqayyo qulqulluu Mikaa'el ka'ee isaaniif dhaabbate. Maaloo yaa Waaqayyo sabni kun garbummaa jala jira amma yoomitti garbummaa kana keessa jiraatu garbummaa kana keessaa baasee Waaqayyotti dubbachuu eegale. Waaqayyo si deemi saba kana gaggeessi gaafa isaan beela'an gaafa isaan dheebotan maannaa samiidhaa akka isaaniif bishaan kattaa keessaatii burqee akka isaan dhugan gammoojjii gogaa kana keessa qabbanaan akka deemaniif duumessaan golgi jedhee Waaqayyoon Museedhaaf waadaa waan galeefiyyuu Museedhaaf akka inni raawwatuuf ergamaa kana ergeefi. Kana irratti egaa laftii fi samiin yommuu darbutti yookiin immoo darbuun ishee yommuu gahu Kiristoos akkuma dubbatetti lammaffaa deebi'ee yeroo dhufutti jala bultiin yeroo ta'utti rakkooleen namoota biyya lafaarra jiraatan irratti gahuun ni mala. Yeroo sanatti rakkoon jira. Yeroo sanatti dhiphinni jira. Amma bichaa miti dhiphinni, amma bichaa miti rakkinni. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ba'aa keenya nuu baachuudhaaf dhufee nuufis baatee xalayaa garbummaa keenyaa nurraa barbadeessee gara ifa jireenya bara baraatti nu geesseera. Gara samiittis ol ba'ee isinis gara koo nu dhuftu jedhee waadaa nuu galeera. Lammaffaas deebi'ee nan dhufa. Gaafan deebi'ee dhufu immoo qulqullootaaf cubbamoota addaan baasin warra seera koo eegan warra amantiidhaan jiraatan hunduma isaanii iddoo qabbanaatti nan gal jedhee waadaa akkuma gale yeroo inni deebi'ee dhufutti ciniinsutu jira.
rakkinatu jira, gidiraatu jira. Yeroo sanatti tolootaa fi qulqullootaa fi warra qulqulloota hin taanetu adda ba'a. Yeroo sanatti waan gaarii kan hojjetaniif waan gaarii kan hin hojjennetu adda ba'a. Yeroo sanatti dhiphina hedduutu jira. Yeroo sanatti gidiraa hedduutu jira. Gidiraa sana keessatti immoo warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'el dhaabbataadha. Rakkoo isaanii akka isaan dandamatanii dhiphina akka isaan irra hin geenyeef warra kaleessa amananii Waaqayyotti bu'an. Warra kaleessa amananii gara Waaqayyotti deebi'an gargaaruudhaaf Mikaa'el ni ka'a. Saba sanaaf dhaabbachuudhaaf, saba sanaaf kadhachuudhaaf, saba sana gara jireenya bara baraatti galchuudhaaf, galmee jireenya isaanii isa haareffame sana, kaleessa dhiiga Kiristoosiin isa haareffame sana galmeessee harka isaa keessaatii kan qabu, warra cubbuu hin qabne warra qulqullummaadhaan deebi'anii isaaniif dhaabbachuudhaaf, mirga isaanii dhaabbachuudhaaf, daabiloos akka isaan hin injifanne, daabiloos akka isaan hin mormine, karaa akka isaan ittiin cuubne, dukkana Si'oolii keessa akka hin seenne, dukkana Si'oolii keessa ce'anii gara ifa jireenya bara baraatti akka galani Mikaa'el dhaabbataaf jedhee macaafni qulqulluun kan hin dubbate kanaaf. Inni nuuf haa dhaabbatu lafa rakkoo keenyatti. Inni nuuf haa dhaabbatu lafa rakkina keenyatti, lafa gidiraa keenyatti. Gidiraa baay'ee keessa jira yoo inni nuuf dhaabbate malee hin dandeenye qofa. Gargaarsa nu barbaachisa ijoollee Waaqayyoo. Macaafa Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irra gaafa laala. Ergamoota cimoo keessaa tokko Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufee jedhe. Qulqulluun Mikaa'el ergamoota ciccimoo keessaa, ergamoota gurguddoo keessaa, warra daabiloosiin injifatanii, warra samiirraa gara lafaatti gad darbatan keessaa Mikaa'el hangafni ergamootaa inni cimaan sun na gargaaruudhaaf dhufeedha. Inni nu haa gargaaru ijoollee Waaqayyoo. Yoo inni nu gargaare moo'icha argachuu dandeenya. Yoo inni nu gargaare jireenya argachuu dandeenya. Kanaaf ergamoota qulqullaa'oo sana keessaa Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufe. Yommuu mootiin Faares irratti ka'u sana, yommuu inni xoomuu kiyyatti na jibbu sanatti, yommuu inni gara Waaqayyootti deebi'uu kiyyatti na jibbu sanatti Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufe jedhee qulqulluun Mikaa'el. Daani'eel akkuma dubbate Mikaa'el egaa nu gargaara. Mikaa'el tiksee keenyadha.